Gocha gara jabummaa hamaa. Gocha gara jabummaa hammaataa. Godina Baalee Aanaa Barbaree ganda Sirrumaa keessatti namni maqaan isaa obbo Abdul Qaadir Ziyaad jedhamu ilma isaa daa'ima umuriin isaa waggaa 5 Amiin Abdul Qaadir Ziyaad jedhamu sababa haati manaa isaa yookiin haati buddeenaa mucichaa Hamdiyaa Abdul Malik yoo mucaa kana narraa ajjeefte malee ani si wajjin hin jiraadhu jettee yeroo baay'ee akka inni ajjeesuuf rakkisaa turteef abbaan ilma isaa gara jabummaa hamtuudhaan haala suukanneessaan ajjeesee haadha manaa isaa wajjin awwaalee dhokse. Shakkamtoonni to'ataman mana murtii olaanaa godina Baaleetiif dhiyaatee manni murtii godinichaas dhimmicha ilaaluun ragaan erga mirkaneessee booda dhaddacha gaafa guyyaa 25 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaan ooleen himatamtoota lamaanuu tokko isaanii hidhaa waggaa 18 adabee jira. Bara safuun bade ilmi namaa baratti ilmoo isaa dabarsee du'aaf kennu keessa geenyeetu jirra. Egaa dhaggeeffattoota YouTube chaanaala Yaadashii Mararaa jedhu jalatti kan argamtan nagaa isin gaafachuu irraanfadhee yookaas dagadhee miti. Nageenyi kan koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakka isin jirtan maraatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha. Egaa torbee kana oduu gaddisiisaa oduu garaa namaa nyaatuu oduu boqonnaa namaaf hin kennine oduu nagaa nama dhowwatu gurri keenya dhagaa jirra. Bara safuun bade bara abbaan ilmoo isaa dabarsee du'atti kennaa jiru bara haati manaa abbaa manaa ishee qullaa ishee eenyumallee dhokfachuu kan dandeessu abbaa isheef haadha ishee dhokfattee abbaa manaa ishee qullaa ishee dhokfachuu kan hin dandeenye iccitii ishee kan harkaa nyaattee harkaa dhugdee abbaa daa'ima isheetii dabarsitee du'atti laataa kan jirtu keessa jirra. Akkasumas barri abbaan manaa iccitii isaa haadha manaa isaa qaama isaa kan ta'e dabarsee haala suukanneessaatiin qalee akka barbaade godhu yoo barbaade qalee mana fincaanii keessatti kan gatu yoo barbaade qalee harka isaa mana hidhaatti dabarsee kan kennu keessa jirra. Baratti firri akkasaa qalu keessa jirra. Garuu barri kun bara maalii akka ta'e gaaffii gurguddaa hunduma keenyatti akka ta'u shakkiin qabu. Egaa maatiiwwan kun barri kun bara maalii jettanii naa deebisuu dandeessu? Dhugaa oduu nama dubbisee ka'e keessatti kanan argadhe sooshaal miidiyaa irraatidha. Egaa bara kana keessatti akkamitti ilmoon namaa bara durii keessatti yookiis abbootiin keenya harka isaaniitiin hantuuta gadi jedhanii ajjeesuu ni sodaata. Harki isaanii irraafama hirromma. Bofa ishee nama yoo hiddite nama miidhuu dandeessullee ajjeesuu baratti dhalli namaa sodaatu keessa ture barri durii jechuudha. Bara durii otoo hin taane waggaa 5 waggaa 6 dura nuti warri baadiyyaa jirru akkamitti akka hantuuta baqannu akkamitti akka bofa baqannu ajjeesuu sodaanne gaafa maatiin keenya ajjeesaa jedhanii loccuu yookaas lootuu karaarra deemtullee ajjeesuu sodaan harkatu nu roobu. Lubbuu baannee lubbuu baafnaa jenna. Garuu baratti abbaan ilmoo isaa qalu keessa jirra. Safuu nama jechisiisa. Taateewwan raawwatamaa jiran kun immoo baay'een isaanii Oromiyaa keessatti. Garuu bara maaliitidha barri kun? Barri kun bara sodaachisaadha dhugaa dubbachuuf. Baratti abbaan ilmoo isaa daa'ima garaa dhaabatee gaafa ji'a 3 gaafa ji'a 4 gaafa ji'a 6 akka hin taanetti salphisu bara akkasii argineera. Bara kana arguu caalaa maaltu nama gaddisiisa? Anaan wanti na gaddisiisaa jiru gochaaleen fofokkisaan kun Oromiyaa keessatti ta'uu isaati. Gochi amma raawwate kun kan abbaan ilmoo isaa waggaa 5 ajjeese kun godina Baalee ganda Barbaree keessatti obbo Abdul Qaadir Ziyaad kuni haadha manaa isaatiin gorfamee ilmoo kee kana narraa ajjeesi jechuudhaan isheen haati buddeenaa mucaa sana gorsuurraan kan ka'e ilmoo isaa dabarsee ajjeese. Maali barri akkasii dhugaa dubbachuudhaaf na yaaddesse na sodaachise anaani. Barri kun bara dhumaa akka ta'e egaa tarii beekuu dandeenya tariis ta'uu dhiisuu danda'a. Isa kana waaqa duwwaatu beeka. Garuu anaan wanti akkasittiin garaa koo na raase gochoonni fofokkisoon kaleessa gurri keenya hin dhaga'inii kaleessa nuti hin argin har'a Oromiyaa keessatti gaafanne ta'u torbee darbe godina Shawaa keessatti dubartiin
abbaa manaa ishee mataa moonyeetiin dhooftee akka malee ajjeesuu keessa baate bakka owwaalcha isaallee siree ishee jala godhachuudhaan dhalli namaa sammuu akkamii baatee akka deemaa jiru sammuu dhala namaa seexanni akka dhuunfatte nutti argisiisa. Abbaa manaa ofii jechuun iccitii ofiitii qullaa ofiitii waaqni eebbisee waliif kan nama kennedha. Naaf hin taane yoo ta'e irraa deemuun mirga guutuun qaba. Naaf hin taane yoo ta'e ofirraa deemsisuuf mirga guutuun qaba. Lubbuu isaa dabarsee ajjeesuun garuu waan fokkisaadha. Amantaa ofii keessatti, aadaa ofii keessatti, hawaasa ofii keessatti waan fokkisaadha jechuudha. Abbaa manaa ofii dabarsanii ajjeesuun. Namni tokko yoo waliif hin taane narraa deemi yookaan sirraan deema mirga jechuu qaba. Ilmoo ofii jilba ofii keessaa kan baate. Ilmoo ofii gadameessa ofii keessaa kan baate. Akkamitti ilmoon namaa dabarsee du'atti kenna? Dubartiin amma ilmoo ishee ajjeeste kuni ilmoo abbaa manaa ishee ajjeeste kuni hariiroon beekamneen ilmoo isheeti. Sababni isaa abbaan manaa sun karaa biraa isheerraa ilmoo godhateera. Dhiigni abbaa manaa isheef dhiigni ilmoo ishee wal keessa waan jiruuf ilmaan walirraa godhatan sunillee karaa biraa akka waan gadameessa ishee keessaa baheeti. Barri kun bara fokkistuu, bara jibbamtuu, baratti safuu jedhanii bira darban utuu hin taane baratti waan jechaa dhabanidha. Safuu jechuuf illee baratti afaan nama qabudha dhugaa dubbachuudhaaf. Akka amantaa keessaniitti kiristaanatu hin jenne, musliimatu hin jenne, waaqeffataadhatu hin jenne. Bara kana keessa akka waaqni nu dabarsutti akka amantaa keessaniitti kadhadhaan dhaamsa godha dhugaa dubbachuudhaaf. Barri kun bara akkasiiti jennee deebiitti laachuun baratti ulfaatedha. Akka amantaa kootti yookiis akka macaafa qulqulluu dubbisutti gochooleen amma addunyaa kanarratti ta'aa jiran gochaa bara dhumaa fakkaatu. Garuu bara dhumaa namni bira ga'uu hin danda'u. Eenyullee barri kun bara dhumaa ta'ee tilmaamee bira ga'uu hin danda'u. Kana dhoksaansaa eenyumaaf illee hin kennamne. Akka amantii kootti isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf dhufaatiin Gooftaa Yesuus Kiristoos waan ga'e wayii namatti fakkaata. Gaafa akka kanatti ilaallu barichi bara sassaabamuu, bara qamadiif ingirdaanni addaan fo'amuu wayii namatti fakkaata. Kanaaf bara kana keessatti kan nama baasu yoo danda'ame arraba ofii to'achuu yoo danda'ame miira ofii qabbaneessuu, miira ofii to'achuu. Sababni isaa seexanni sammuu namaatti dhimma ba'aa jirti. Seexanni miira olaantummaa nutti dhageessiste yookiis namatti dhageessisteetu lubbuu namaa akka hin taane dabarsitee laataa jirti. Karaa biraa seerri Itoophiyaa keessaa akkam ta'e gaafa akka kanatti gochi fokkisaan raawwatu nama jechisiisa. Seerri biyyichaa idduma gadhiise jechuudha. Utuu al tokko dhugaa dubbachuudhaaf akka kootte jechuudha. Utuu al tokko nama lubbuu namaa baasu lubbuu isaa baasaniiti dhuguma gochi kun hin dhaabbataa laata waan jedhamu irra nageessise. Eengada daa'ima irra dhaabatanii qalu daa'ima lama iddoo tokkotti namni sun irra biddeen nyaataa jira. Kan abbaa manaa ishee akkas gootee cafacaftee siree ishee jalatti waalte harka seeraa galte biddeen gaarii nyaachaa jirti. Artistiin eengada haadha manaasaa akka hin taanetti cafacafee ajjeesse harka seeraa gale biddeen gaarii nyaachaa jira. Namichi har'a dubartittiin kunii fi namichi kun godina Baalee keessatti gochi ta'e kun isaan mana seeraa galu biddeen gaarii nyaataa jiru. Namni amma barichi bara rakkisaa waan ta'eef akka barbaadetti cafacafee harka isaa dhaqee seeratti kennata. Seerri isa kana maaliif waa tokko hin goone? Lubbuun namaa akkasumaan maaliif bada? Hidhaa duwwittiin falan ta'u. Inni dhuu nyaatatti kennu inni kun falan ta'u. Dhuguma ganaa jireenyarraa kan ka'e ilmoon namaa wal fixurraan ga'a. Egaa biyya keenya seerri waan hin jirreef isa kana seera utuu seerri jiraate seerri kana jedhanii bira darbu. Amma wantichi waan rakkisaadha. Sinaa baraaru, maatii keessa na baraaru, maatii koo baraaru. Egaa gochi raawwate kun maatii koof maatii keessanirra wanta adda godhuun jiru. Ilmaan Oromoo godina adda addaa keessa jiru tokkuma, ganda adda addaa keessa jiru tokkuma. Gochi kun gocha Oromiyaa keessatti raawwataa jirudha. Akkas jechuunsaa nama yaaddessa gochi gara jabummaa ilma namaa kanarra ga'ee jiran isiniin jedha. Waan an argate karaa koo oduu haaraa, oduu qabatamaa, oduu sobarraa bilisa ta'e isin bukkeedhaan ga'uudhaaf fedhii koodha. Egaa barichi bara maaliiti yaa baraa jennee bira darbuu dandeenya.
Waan immoo ka'ee hatasgabbeessu karaa kanaanis karaa sanaanis dhiiga ilma namaa kan dhugu seexana waan ta'eefi wanti kun harka seexanaa keessaa ajajame baratti abbaan ilmoo ajjeesu ani akkasitti dhaga'een beeku bara akkasii kana argees hin beeku amma nama jiraadhe kana keessatti abboota warra koorraalee bara akkasii kana bara akka bara kanaa kana dhaga'een beeku barri beelaa tureera baroonni kan biraan turaniiru garuu barri akkasitti nama akkasaa ajjeesu kun argeen beekun isiniin jedha waaqayyo bara nagaa nuufaa fiduu galatooma ulfaadhaa share like